Lixaa Harargee aanaa Odaa Bultum keessatti dargaggeessi tokko yoo ajjeefamu dargaggoota aanaalee godinichaa keessaa funaanaa turan konkolaataa 69 gara mooraa leenjiitti geessuun beekame. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Sirni lubbuu namaaf naasuu tokkollee hin qabne kannii ganama dhangalaasuun turtii aangoo isaa dheereffachaa jiru mataan bilisiginnaa kolonel Abiyyi Ahimad bara gara aangoo impaayirtii kanaa dhufee kaasee lubbuu ola deemtotaa siyaasa kootti tuqan jechuun koree ajjeechaa qindeessaniin ajjeechaa gariin ammoo waraana ofirraa qabutti fayyadamee gara dirree waraanaatti erguun qoraan ibiddaaf qopheessaa jira. Sirna bilisiginnaa jalatti Oromiyaan takkaa nagaa argattee kan hin beekne yoo ta'u namoonni akkuma bineensa bosonaatti ajjeechaa jumulaan dabalatee haala suukanneessaan ajjeefamaa jiru. Akkuma gabaasaa turre godinaalee Harargee lameen keessaa dargaggoota adda waraanaatti guuraa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee deengada jechuun caamsaa 1924 aanaa Odaa Bultum magaalaa Baddeessaa keessatti dargaggoota dirqiin funaanaa turan keessaa halkan dargaggoo maqaan isaa Roobaa jedhamu ajjeesanii gatuu maddeen ONM itti himan. Akkasumas guyyaa kaleessaa kana dargaggoota humnaan funaanaa turan konkolaataa 69 magaalaa godina kan taate Ciroo keessaa fuudhuun gara mooraa leenjiitti akka oofanis ONM jiraattota irraa qulqulleeffateera. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Artummaa Furseetti hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaaraa Faannoon meeshaalee gurguddaa fayyadamuun lola hawaasa nagaa irratti bananiin namni tokko yoo ajjeefamu namoonni lama immoo madaa'an. Jaalnimoonaa Faayisaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee hedduu keessatti uummanni karaalee lamaan humnoota Finxaaliyyaa Amaaraa fi murna bilisiginnaan ajjeechaa qabee hanga saamichi qabeenya waggoota irratti adeemsifamaa jiru itti fufee jira. Meeshaalee gurguddaa lafa dheeraa deemuu danda'an qe'ee uummataatti darbachuuf riphanii ooyiruu namootaa fi daandii hawaasni gabaa fi bakkoota garaa garaa ittiin deeman irra daatanii taa'uun namoota haala suukkanneessan ajjeesuu, loon ooffachuu, maallaqa humnaa olii namoonni kanfaluu hin dandeenye gaafachuu fi qe'ee godaansisuun egeree uummata Oromoof humnoonni kunneen yaaddessaa ta'anii jiru. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Artummaa Fursee keessatti caamsaa 19/2024 halkan keessaa toora sa'a 6tti ganda Coqorsootti hidhattoonni Finxaaliyyaa Amaaraa kun qe'ee uummataatti gadi bu'uun dhukaasa bananiin namni maqaan isaa Faaris Mahammad jedhamu jiraata ganda Coqorsoo kan ta'e yoo ajjeefamu Aliyyi Huseen Mahammad kan jedhamus ganda Coqorsoo irraa madaa'u jiraattonni dabaluun ibsan. Leellistoonni sirna moofaa deebisuu qabatanii socho'aa jiran kun lola kallattii afuriin caamsaa 19 hawaasa nagaa irratti kan banan ta'uu jiraattonni himuun Randooyyee, Coqorsoo, Elemoo fi Ashawaa Luxeenitti lola kana taasisanii jiru. Yeroo ammaa kana hidhattoonni Finxaaliyyii kun waan of duuba deebi'an fakkaachuun humna guddaa fi meeshaa gadi fe'aa akka jiran jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Murni faashistii PP yeroo uummanni Oromoo hidhattoota Finxaaliyyaa Amaaraa kanaan ajjeefamaa fi madaan akka hawaasni walitti hin birmanne gochuu fi waraana bilisummaa Oromootu dhufa jechuun daandii gurraacha kanneen akka Qalloo, Cafaan Roobeet, Cirrattii fi Tukkuyyee irratti meeshaa gurguddaa fe'achuun waraanaa fi milishoota isaa lafa eegsisaa akka jiran jiraattonni dubbachuun murni bilisiginnaa duras Finxaaliyyaa Amaaraa ofiin irratti kan hidhachiiseef dhumaatiin uummata Oromoo koloneel Abiyyi Ahimad biratti hanga bineensa bosonaa kabaja dhabuun dhumaatii fi buqqaatii hawaasni irra jiru dhoksee akka waan Oromiyaa keessa nagaan jiruutti paarlamaa fi miidiyaalee irratti soba dhugaa irraa fagoo ta'e dubbachaa ooluun isaanii ni beekama. Godina Bahaa Wallaggaa aanota garaagaraa keessatti hidhaan jabaatee itti fufe. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qaba. Waraanni shiftaa Abiyyi Ahimad hawaasa nagaa ajjeesuu, saamuu, hidhuu fi raarsuu amaleeffatee aanaalee godina Wallagga Bahaa hundarra uummata guuraa jira. Aana Bonayya Booshee magaalaa Laaloo keessa waraanni shiftaa Abiyyi Ahimad nama maqaan isaa Bareecha Waaggaarii jedhamu. Caamsaa 18/2024 bakka hojii isaa dhaquun eeyyam daldala gaafatanii yommuu inni dhabu suuqi isaas cufsiisuun isas qabanidha. Namni kun fuudhee namniitii qabu yommuu ta'u manidhaa keessa baasuun leenjii waraanaatti ergu isaanii hawaasni sirnaan beekni dubbata. Dabalataanis aanuun Bonayya Booshee waraani faashisti PP kun maallaqa uummata irra funaanuun xaa'oos qarshii qonnaan bultoota dhoowwatan. Waraani faashisti PP Abiyyi Ahimadiin durfamu kun jiraattota gandiyaa hundaa bakka adda Qidaame jedhamu xaa'oo saniifin jechuun maallaqa uummata irra guuranii hanga waraana bilisummaa Oromoo of keessa baaftanii xaa'oo maallaqa isiniif hin deemin jechuun uummata saamuuf gidirsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa aarratti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Oduun wal fakkaatu godina Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaatti hidhaan jabaatee fufuun aana kana waraanii PP xiyyeeffannoo addaatiin uummata guuraa kan jiru yommuu ta'u guyyaa gaaf caamsaa 18/2024
24 ganam subii manaan barsuun namoota maqaan isaanii dhaaba wirtuu Fuliiqa Fufaa jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf qabamanidha. Kan malees godina Harargee Bahaa onqarsaa waraanii maafe PP uummata isaa mammeessu aradda mata qomaat gaafe 28,2024 nam maqaan isaa Abdalle jedhamu jala deeggara waraan bilisummaa Oromoo jechuun sangoota lam fuudhanii eegi qalatanii booda ilmi isaa Caallaa Abdaallee fi haadhumaan isaa Addee Nuuriyaa Ammee kanneen jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf hojii poolisii aanaa qarsaatti hidhanii iraarsaa jiraachuu maddeen keenya irratti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Godina Jimmaatti dhibbentaa waraanni faashistii PP dargaggoota ukkaamsuun leenjiitti ergaa jiru akkaan dabaluun himame. Jaalmoo Sabaa dabalata qabam. Bilxiginnaan godina Jimmaatti waraana isaa bobbaasuun galgala ibsaa balleessanii dargaggoota iddoo da'ootti ukkaamsanii qabuun gara leenjii waraanaatti ergaa akka jiran maddeen qabatamoo keessoo PP arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godinichatti dargaggoota humnaan qabaniin gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan turan har'as magaalaa Jimmaa fi aanolee godinichaa hunda keessatti fedhii isaanii malee dargaggoota humnaan qabanii gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuus dabaluun dubbatu. Hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsaan guyyaa 3 magaalicha keessaa walitti fufinsaan galgala sa'aatii 12 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 kan badu ta'uu kan himan jiraattonni magaalichaa caamsaa 15 bara 2024 waraanni PP kolleejjii daandii boruu Jimmaa deemuun barattoota kolleejjii sanaan barnoota dhiisaatiin raayyaa ittisa impaayireetti deema biyya keessan eegaa jechuun walgayii baasanii doorsisuuf itti dhaadachaa turuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Baajeta biiliyoona 10 qabnu misooma dhiisnee lola irra oolchuu dandeenya. Humna waraanaa jabaa ijaarree jirra kan jedhu mataan nafxanyootaa Abiyyi Ahmed dargaggoota barcuma siyaasaa isaa tiksuuf ofii lubbuu dhabuu qabu jedhu maatii jalaa humnaa fi goyyomsaan guuree ammas impaayireetti keessatti lola biraaf of qopheessaa akka jiru tilmaamuun nama hin dhibuu jedhu xiinxaltoonni.